Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti sinaa gahu jecha har'a barnoota baay'ee murteessaa ta'e tokko isinii qabadhee dhufee hanga dhumaatti na hordofaa. Kan nuti har'a wajjin ilaallu akkamitti TikTok fi social media kanneen akka YouTube, Telegram fi Facebook walitti hiina linkii YouTube fi Telegram akkamitti TikTok jalatti keenya yookiin TikTok faana wal qabsiisna kan jedhu waliin ilaalla. Profaayilii irra gadi tuquudhaan gara keessaa seenna. Salphumatti profaayilii TikTok keenya irra gadi tuqnee gara keessaa seenna jechuudha. Gara keessaa akkuma seenneen har'a warreen argaa jirtan kana hunduma isaa jijjiireen isin agarsiisa. Akkamitti akka username akkam akka gochuu qabnu, maqaa keenya akkamitti akka barreessuu qabnu, linkii akkamitti akka kaa'uu qabnu, YouTube akkamitti kana irratti walitti akka hidhannu tokkoon isaan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti hordofuu hin dagatina. Bakka edit profile jedhu irratti kilik goonee gara profaayilii seenna jechuudha. Profaayilii keessan seenne taanaan jijjiiruu hin dandeenyu, sirreessuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf name kan jedhu kana maqaa sirrii ta'e barreeffachuu qabna jechuudha TikTok keenya irratti. Kanaaf maqaa barreessina. Maqaa torbaniin sirreessuu ni dandeenya. Garuu username ja'aasitti sirreessuu hin dandeenyu jechuudha. Maqaa adda barreessineen booda seefii godhannaa. Inni lammaffaan username dha. Usernameen bakka fuuldura username sana xiyyi jirti. Xiyyuma sana irratti kilik gooneet gara keessaa deemnee username sirreessina. Sababiin isaa username namoota tokko lakkoofsan jira. Lakkoofsan jiraachuun irra hin jiraatu jechuudha username keenya. Dirqama maqaa keenyan qubee xixiqqaadhaan bareedee barreeffamuu qaba jechuudha. Kanaaf yoo dogoggoraan barreessine yookiin TikTokiin biraan maqaa kanaan banamee yoo jiraate halluu diimaadhaan nutti ibsa. Raayitii itti nuuf hin godhu yookiin giriinii raayitii kana irratti nuuf hin godhu jechuudha. Yookiin immoo yoo gaabbii uumne gidduu isaatti fakkeenyaaf furtuu jedhee aappii jedhee gidduu isaa ta'uun gaabbii uume gaabbii kana hin fudhatu. Gonkumaa hin fudhatu jechuudha. Kanaaf walitti maxxansinee barreessina jechuudha. Gaaf kana inni iyyuu raayitii itti nu godha. Kanaan booda seef jennaanii konformii godhi nuun jedha. Konformii goonaa jechuudha salphumatti danni raayitii giriiniidhaan raayitii danni itti nu godhin booda seef jennaan. Gaaf sen jennuun akka kana nu godha jechuudha. Set username jedha. Guyyaa 30 jijjiiruu hin dandeenyu. Sanaan booda seefii goona. Inniyyuu kan gara gadii ofii isaatiif TikTokiin nuuf barreessa. Inni biraanii baayoo bakka jedhu sana fi website. Baayoo kan jedhu, website kan jedhu, Instagram, YouTube kan jedhu hunduma isaanii tokkoon isaanii bakka xiyyi argaa jiru kana tokkoon isaanii jijjiireen sirreesseen isin agarsiisa. Baayoo giraaf irra haa eegalu. Baayoo giraaf jechuun istirii keenya yookiin waa'ee keenya iddoo itti barreessinu yookiin waa'ee chaanaalii keenya iddoo itti barreessinudha. Dhiisuus ni dandeenya. Akka namoonni Telegiraamii fi YouTube keenya fayyadaman illee yaada adda addaa achirratti barreessuu dandeenya. Akkuma nan barreesse kana jechuudha. Isa barreessitanii addeettaniin booda seefii gootu. Akkuma isa sanaatti jechuudha. Seefii gootu salphumatti. Inni ittaanu weebsaayitiidha. Bakka weebsaayitii kanatti yeroo baay'ee ana dabalatee namoonni kaanii Telegiraamii linkii Telegiraamii yoo keessan gaarii ta'a. Weebsaayitii hin qabdan yoo ta'ati. Yoo weebsaayitii qabaatan garuu weebsaayitii kaa'uu qabdu yookaan immoo linkii Telegiraamii yoo keessan rakkoo hin qabu. Linkii Telegiraamii kaa'uudhaaf Telegiraamii keessa seentanii profaayilii keessan irratti yookiin chaanaalii keessan profaayilii irratti gadi tuquudhaan bakka invite linkii irratti kilik gootu fuula kana isinii fida. Gara gadii kana copy linkii kan jedhutu jira. Copy linkii sanarra cuqaastu al takkaaf quba keessaniin gadi tuttu. Inniyyuu copy godha jechuudha tumootikaalii. Copy godha. Kanaan booda keessaa baatanii gara TikTokii seentu jechuudha. TikTokii seentanii bakka ammaa sanatti kan barreeffamee yoo jiraate haqxanii yoo barreeffamee jiraachuu baate immoo irratti kilik gootanii achitti paste gootu. Quba keessaniin gadi qabdanii turtu inniyyuu paste isiniif godha jechuudha. Salphaatti akka kana edda kana gooneen booda seefii goona. Gaabbii uumuu qabdu xiqqoo fuuldura isiitti xiqqoo yoo gaabbii jiraate malee yookiin walirraa akka sissuu gootan irraan kan hafe seefiin isiniin dhufu jechuudha yoo itti maxxansitanii. Xiqqoo irraa buttan hanga qubeen tokko barreeffamu irraa buttanii sanaan booda seef jettuun. Inniyyuu seefii godha kun akkuma agartan kana seefii godhee jira jechuudha. Linkiin Telegiraamii as jala seenee jira jechuudha. Namni achirra gadi tuqee kallattii gara Telegiraamii deema jechuudha. Inni biraa Instaagiraamii yeroo biraatti deebi'a. YouTube'ittan isiniif darba. YouTube'ii bakka YouTube'ii jetturra kilik goonee bakka YouTube jetturra kilik goonaa YouTube'ii bakka YouTube'ii fuuldura isaatti kilik goonaa konformii nuun jedha. Konformii jennaanii konformii jettuun gaafa akkana isiniin jedhe kana booda kallattumaan gara Kiroomii bilbila keenyaa nu fudhatee seenaa jechuudha. Gara Kiroomitti nuun seena. Kiroomii seenee iimeelii nuti qabnu bilbila keessaa qabnu hunda isaa nuuf fida. Isin TikTok jala kaa'uu kan barbaaddan YouTube'ii kan iimeelii sanaan baname
iimeelii as jala jiru iimeelii as jiru kan YouTube'n sanaan baname kan TikTok jala kaa'uu barbaadan irratti kilik godhattu jechuudha. Kan fedhe haa ta'u. Innis irratti kilik gootan akka kanatti rotate godhee automaatikaalii gara TikTok itti fudhata jechuudha. Nama xiqqoo ture furtuu app jedhee ni fida jechuudha YouTube. Maqaa sana fida jechuudha. Maquma sana fida. Fakkeenyaaf kun furtuu app jedhee maqaa waan jiruuf maquma furtuu appin fidee as jalatti seefii godhee jechuudha. Bifuma salphaa ta'een lachan isaanii seefii nu ta'aniiru jechuudha. Inni dhumara siin agarsiisu suura keenya jiruudhaaf bakkuma kanatoo jirru bakka suura irra kilik goona godina kanatti optionii nuu fida. Bakka suurri jiru akka nuti filannuuf. Kanaan booda suura keessan filattu. Galaarii keessan jala deemtanii suura keessan filattanii inni select godhee automaatikaalii loogoo keessan fudhatee akkana deebi'a jechuudha. Loogoo ta'uu danda'a, suura keessan ta'uu danda'a, waan barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Iddoo akkatti isiniin fidee quba keessan qabdanii adda adda wal qixxeessitu jechuudha. Toora galchitanii wal qixxeessitu. Sanaan booda bakka mallattoo diimaan jiru kana barreeffama diimaa seefiin jiru kana seef jettuuni innuu uploading isiniin jedhee salphumatti akka kanatti seefii godha jechuudha. Kanaaf akka kanatti itti gargaaramuu dandeessu. Karaa amma isin agarsiise kanaan irra deddeebitanii ilaaltanii TikTokii keessan bifa baay'ee gaarii ta'een sirreeffachuu dandeessu isiniin jedha. Gaaffii qabaattan koomentii irratti barreessaa. Laayikii, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan hanga muraatan hordoftaniif guddaa kabajamaa nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaatti.